Ashama akka mul'atan sagantaan BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa eegalee pirezidaantiin Turkii Erdogaan biyyi isaanii rakkoo daangaa Itoophiyaa fi Sudaan jaarsummaan dabalatee furuuf qophii ta'uu himan. Balaa lolaa Finfinneen hanga yoonaa lakkoofsi namoota du'anii 8 gahu. Maatii tokko keessaa namni 5 walii wajjin kan mana keessa turanii bishaanichaaf itti siquu dadhabnee achumatti du'anii hundumsaanii. Godinoota Wallaggaa Arfanitti tajaajilli intarneetii adda citu isaa. Godina Arfanitti hojjeteera Naqamtee qofarratti kan kenne. Ka'umsa rakkinichaa hin barre. Odeeffannoo isin qabu akka mootummaatti odeeffannoo asirratti jiru hin jiru ani qabu. Koreen Olompikii Itoophiyaa ammoo qabxii hanqateef dhiifama gaafateera. Dhaabbileen idil addunyaa liqii Itoophiyaaf kennuuf jedhan gadhiisuu dhabuu fi kaanis jiru. Ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Lolaa guyyaa kaleessaa waaree booda magaalaa Finfinneetti mudatee lakkoofsi namoota du'anii 8 ga'uu Koomishinarri balaa sodaa ibiddaa fi to'annoo magaalichaa Salamoon Finsaa galgala kana BBCtti himan. Lolaan bakkeewwan magaalattii kaanittis dhaqqabu lubbuun kan darbe garuu seeminaarii Makaana Yesuus bakka inni isaa argamuttidha. Seeminaarichatti itti gaafatamaan seeraa fi miidiyaa obbo Aseer Saifuu haala balaan mudate akkanaan himu. ከ11 ሰዓት ባለው ነው በተለምዶ በየጊዜው በየአመቱም እዚህ ስለዘነበ ሳይሆን balaan kun kaleessa wiixata waaree booda sa'aatii 10 walakkaa haga 11 gidduutti mudate. Roobni guddaan asii waan roobeef osoo hin taane lolaa bakka biraadhaa dhufeen kun mudate. Lagni bakka isaa karaa addabaabayii Jarmanii dhufe mooraa keenya cabsee seene. Manneen naannoo sana jiran ol ka'iinsa waan qabaniif hin miidhamne malee bishaaniin liqimfamanii turan. Namoonni utaalanii manarraa bu'anii ba'aa turan. Keenya garuu akka itti ba'an dhaban. Manneen jiran hunduu bishaaniin liqimfamanii turan. Karaan ba'an hin turre. Namni illee birmachuuf hin dandeenye. Balaa kanaan namni 7 du'uu adda baasneerra. Namni tokkos dhabameera. Garuu adda hin baasne. Walumaa galatti namoota 8 dhabneerra. Doormiin barattootaa bakka ol ka'aarra jira. Kalagatti dhiyaatee jiru manneen hojjettootaati. Kanneen lubbuun isaanii darbee maatii barattootaa, daa'imman, haadha, abbaa fi hojjettootadha. Miidhaa qabeenyarra ga'e yoo ilaallu ammoo homaa wanti hafe hin jiru. Manneen mooraa keessa jiran meeshaalee hunda waliin liqimfamaniiru. Dhiironnii fi kanneen humna qaban baaxii manaa yaabanii irraa utaaluun lubbuu isaanii baafatan. Balaan kun waggaa waggaan inuma mudata. Garuu badii haga kanaa qaqqabsiisee hin beeku. Ammas balaan kun mudachuu danda'a sodaan jedhu jira. Barattoonni mooraa keessa turanii 200 haga 300 ta'u. አሁን ያሉን አጠቃላይ ተማሪዎች ከ200 ይሆናሉ። Simaa guddataan hojjetaan Makaana Yesuus seeminaariitii yoo ta'u erga balaan ga'ee booda bakkicha ga'uu dubbata. Maatiin isaa birmannaa namootaan nagaan hafuu kan dubbatu Simaan guyyaarraa awwaalcharra ture haala ture dubbiseera. Maatii tokko keessaa namni 5 walii wajjin kan mana keessa turanii namni qaqqabuu fi dadhabee bishaanichaaf itti siquu dadhabnee achumatti du'anii hundumsaanii isaaniin har'a gara Hosaanaatti geggeessinee reeffa isaanii ijoollee xixinnoo 2 ammoo ijoollee istaafii keenya kan boqotanii mucaa waggaa 10 fi mucaa waggaa 10 har'a awwaaleerraan Finfinnee bakka awwaalchaa Laboo Gabreel jedhamu. Maatiin kee kanneen lubbuun hafan keessaa akka jiran dhaga'eera dhugaadha? Eeyyee waaqayyo fakkaatu. Maatiin koo hundumsaanii ijoollota gargaarsa nuu kennuu dhufaniin balaa du'aarra oolaniiru. Tarii maatii namoota 5 manuma tokko keessa turanii? Eeyyee haadha abbaa mucaa fi fira walitti mana keessa turanii isaan dachaa keessa turanii baay'ee bishaan humnaa ol manarra darbee ture namni bira ga'uu dadhabe gargaarsis bira ga'uuf karaan dhiifamee amma karaan cabee bishaan xiqqoo irratee bira ga'amutti lubbuun darbee gareef isaanii halkan sa'aatii 4 amma sa'aatii 8tti argame isaanii. Mee namoota 5 du'an keessaa nami beektu jira? Namoota akkamii turan? Namoonni 5 du'an kun haadha fi abbaa istaafii keenyaati. Isaanii piroosesii biyya alaa deemuu fi tikeetii kutatanii har'a galgala deemuu turanii ishee bira boqotanii darbuuf jedhanii dhufaniitu biyya kutaa biyyaati. Balaan kun qaqqabee kan isaan lubbuun isaanii darbee. Warri kaan immoo ijoollee lakkuu isheen qabdu keessaa tokko gargaartonni baasanii tokko immoo hin hafee inni kaan hojjettuu ishee fi mucaa fira ishee bira turtedha. Boodarra kan dubbisne bulchiinsa magaalaa Finfinneetti Koomishinarri sodaa balaa ibiddaa fi to'annoo kan ta'an Koomishinar Salamoon Finsaa garuu maatii tokko keessaa 5 osoo hin taane 4tu du'ee jedhaniiru. Godinaalee Wallaggaa Arfanitti tajaajilli intarneetii erga dacitee torban ga'uu qondaalli Itiyoo Telekoom BBCtti himan. Tajaajilli bilbilaa garuu hojjetaa jira. Haa ta'u malee sababni intarneetiin badeef hin baramne. Dhaabbata Itiyoo Telekoomitti Daayirektarri Riijinii Lixaa obbo Mulaatu Guddataa yeroo ammaa magaalaa Naqamteerraa kan hafe tajaajilli intarneetii godinaalee afran irraa citeeraa jechuun himaniiru. Riippoortarri keenya maatii olaanaa obbo Mulaatu dubbiseera.
ka'umsa rakkinichaa hin barre nuti akka waajjiraatti nuti tajaajila kennina. Yoo biyyoo taanaan tajaajilli keenya akka inni citu hin barbaannu nutis galiitti arganna waan ta'eef akka kaampaaniitti taargetii qabannee itti sochoonuu qabna. Kana wajjin wal qabatee akka inni citu hin barbaannu garuu cituusaa barre. Amma akka seen odeeffannoo qabdanitti bakki tajaajilli intarneetii irraa bade eessa faadha? Godina Arfanitti citeera Naqamtee qofarratti kan hin kenne. Garuu daataa kan jedhamu jira VPN service kan jennu tajaajila financial institutionii baankii wajjin wal qabate technical problemiidhaan adda citee ture garuu deebi'eera gara servisiitti citee deebi'eera. Tarii waan kun mootummaan hidhattootas wajjin wal qabatuuf daataa balleessee yookaan intarneetii balleessee ka jedhu kaasu jiraattonni. Isa kana hin beeknu nuti hin beeknu akkuma jiraattootaatti nutis hin beeknu isa kana keessa hin barre. Isin distriktii sana manaajera eegataatanii ka'umsa yookaan immoo waajjira muummichaa wajjinis odeeffannoo wal jijjiiruu dandeessu jedheen. Lakki waliin jijjiiru nutis istiraakchariin keenya akkaataa kanaan nuun eeyyamu nuti rijiniin itti gaafatamummaan keenya waajjirichumaa fi Itiyoo Telekoomiif. Eegii badee hagame akkasiin adda baafattanitti? Torbee ta'utti jira. Ka'umsa komee maamila keenyaa irratti kaanee egaa teesti goonni booda akka inni ejjenne akka inni citee jiru beeksisneerra deebii eeggachaa jirra jechuudha. Tajaajilli biroodbaandii garuu magaala Naqamtee qofa jira? Jira. Gara intarneetaadha malee kan citee gara daataa hin cinne. Iddoo biraarree akkasuma daataan hin cinne intarneetaadha kan hin cite. Akka furmaataatti wanni yaaddan jira? Cituusaa garuu sadarkaama jiruun beeksisneerra. Eegaa jira jechaadha soluushinii isaa. Godinoota Wallaggaa Arfan tajaajilli intarneetii sababa adda citeef kan gaafanne dubbii himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa quba kan qabne BBC'tti himaniiru. Sababa isaanis hin beeku. Sababa isaa warra teelee raadiyoo gaafatan malee sababa inni itti cilee hin beeku. Sababa inni dhaabbateef odeeffannoo hin qabu. Akka mootummaatti odeeffannoon asirratti jiru hin jiru ani qabu. Dura oduun nagaa ture rakkoo teeknikaatiin kan jedhu kaasaa turanii rakkoo teeknikaati moo rakkoo biraa qabaa odeeffannoo isaan qaban. Waajjira muummee Itiyoo Telekoom irraa sababa adda citeef gaafachuuf yaaliin taasifnee milkoofne ta'us tajaajilichi gama lixa biyyattii adda cituun haaraa miti. Akka fakkeenyatti xumura baateen Kololeessaa yeroo lolli Tigraayitti eegale bakkeewwan lixa Oromiyaa tokko tokkotti tajaajilli bilbilaa adda citee ture. Waggaa dura immoo yeroo mootummaan opereeshinii waraanaa gaggeesse baatiiwwan 3 bakkeewwan muraasatti tajaajilli bilbilaa guutummaatti immoo kan intarneetaa citee turuun isaa ni yaadatama. Dhaggeeffattoota keenya amma oduun gaggabaaban sinitti himaa Itoophiyaa fi Turkiin waliigaltee waraanaa mallatteessan ministeerri muummee Abiy Ahmed guyyaadhaa Turkii daawwachuu eegalaniiru. Dubbii isaaniin pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan rakkoo daangaa Itoophiyaa fi Sudaan jaarsummaan dabalatee furuuf qophii ta'uu himaniiru. Itoophiyaan shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa ganna 20 gadii biyya Keeniyaatti adeemsifamaa jiruun fiigicha meetira 3,000 warqii fi meetii argatte. Atileetonni meedaalii argatan Taaddasa Warquu fi Alii Abdul Mannaadha. Dorgommiin kun hanga dilbataa tura. Shamarreen ganna 19 balaliistuu dubartii umurii xiqqaa qofaa taate xiyyaaraan addunyaa naanna'uuf balali'ee galte Zaaraa Ruuterfoord imala ishee ji'a 3f turu har'a Beeljeem irraa jalqabdeetti. Shamarreen kun imala ishee kanaan biyyoota 52 gubbaa balali'uun walakkeessa lafaa ammoo si'a 2 qaxxaamuruuf karoorfatteetti. Imbaasiin Itoophiyaa Saawudi Arabiyaa jiru lammiilee manneen hidhaa keessa jiran torban kanarraa eegalee torbanitti balalii 3 biyyatti deebisuuf mootummaa Saawudii waliin ta'uun wal ta'uusaa beeksiseera. Oduu biraatti Kooreen Olompikii Itoophiyaa qabxii Olompikii Tookiyootti galmaa'eef dhiifama gaafate. Dhiifamni taasise garuu badii raawwatee jedhameef osoo hin taane kan uummanni eegu gadi waan ta'eef jedheera. Ibsarraa Kooreen kun kenneen sababni qabxiin dhibe siyaasa Kooreen atileetota filatuuf hundaa'e sirnaan hojjetu dhabuu fi atileetonni bakka ho'aatti leenji'uu dhabuu hime. Haa ta'u malee waldhibdeen federeeshinii waliin ture dhiibbaa guddaa hin fidne jedheera. Itoophiyaan Olompikii Barnaa irratti meedaaliyaa 4 argachuun xumurte. Kunis erga Olompikii Baarseloonaa waggoota 29 dura dorgomame as qabxii gadaanaa galmaa'edha. Habtaamuu Xabuun ibsa kan hordofeera. Bilbilaan dubbiseera. Ijeen galatoomii ammayyuu Itoophiyaan dorgommii Olompikii Tookiyoo 2020 irratti qabxii gadaanaa galmeessisuun ishee ni beekama.
guyyaarraa koreen olompikii Itoophiyaa haala waliigalaa dorgommicha yookaan immoo hirmaannaa biyyattii ilaalchisee miidiyaaleedhaaf ibsa laatee jira. Ibsa kanarratti pirezidaantiin korichaa Dr. Ashabbir Waldegiyoorgis dhiifamanii gaafanna jechuudhaan dubbataniiru. Kunis immoo qabxiin hanga mootummaa fi uummanni eege argamuu dhabuu isaatiin jechuun dubbataniiru. Yaada isaanii dhageenye. ህዝባችን በደከመው ልክ መንግስታችን በደከመው ልክ hamma ummatni keenya dadhabe hamma mootummaan keenya dadhabe hanga eegame qabxiin argamuu dhabuu isaatti ummata keenya dhiifama gaafanna. Gaheen ittiin komatamuu dandeenyu jiraatus dhugaa dubbachuuf rakkoon gaafa uumame namatti quba qabuun gaarii miti. Gaheen keenya hin jiru jedhee hin yaadu. ችግር ሲመጣ ወደ ሰው ጣት መቀሰር ጥሩ አይደለም። የኛ ድርሻ አይኖርም ብዬ አላስብም። ogeeyyiin waldhabdeen federeeshinii fi koree olompikii qabxiin biyyattii akka hammaatuuf gumaateeredhanii dubbatu sarratti wanta dubbatan qabu. Pirezidaantiin koree olompikii Itoophiyaa Dr. Ashabbir Waldegiyoorgis ibsaarra miidiyaaleedhaaf laataniin hammaachuun yookaan immoo rakkoon walitti dhufeenya koree olompikii fi federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa gidduu jiru gadi bu'uu qabxiitiif sababa ijoo miti jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Gama biraatiin dhimmi ibsaarraa irratti ka'ee dhimma simannaa wajjin wal qabatudha. Simannaan qorraattuu nuuf taasifame jechuudhaan koreen olompikii Itoophiyaa komateera jechuudha. Simannaan gootaa taasifamuu fi osoo qabu simannaan taasifame garuu qorraadha. Akkasumas immoo aarsaa isaan biyyattii fi alaabaa isheetiif kaffalan kan madaalu miti jechuudhaan koreen olompikii kan hime. Kana malees immoo keessattuu buufata xiyyaaraa idil addunyaa booletti jechuudha wayita atileetonni seenanitti mormiin taasifamuunsaa ni yaadatama. Mormiiwwan namoota mormiin irratti xiyyeeffate keessaa tokko immoo pirezidaantii koree olompikii Itoophiyaa kan ta'an Dr. Ashabbir Waldegiyoorgis akka ta'an ni beekama. Haa ta'u malee mormiin ture diraamaadha kaffalamee fi kan bahanidha jechuudhaan waa'ee mormichaa dubbataniiti kan jiranii. Gama biraatiin gaazexeessitoota bira aangoo ni gadhiistuu uummanni kana gaafachaa jira jechuudhaan gaafatamanii turanii Dr. Ashabbir Waldegiyoorgis jechuudha. Haa ta'u malee ani aangoo irraa bu'uu kiyyaan yookaan immoo riizaayin gochuu kootiin dura ati riizaayin ni goote yookaan immoo aangoo irraa ni buuta jechuudhaan gaazexeessaadhaaf deebisaniiru. Guddaa galatoome abtaamu. Atillee galatoome ammayyuu. dhumarratti dhaabbileen liqii idil addunyaa Itoophiyaaf liqeessan liqaa doolaara biiliyoona 11 biyyattiif waadaa galanii turanis osoo hin gadhiisin turuun isaanii dinagdee biyyattii irratti yaaddoo uume. Hamza Hussein dabalee nutti hima. Itoophiyaan yeroo ammaa liqaa kanaan dura irra jiru deebisuuf yeroon akka kennamuuf gaafataa akka jirtu yoo ta'u biyyoonni fi dhaabbileen liqii kennanis liqiin haaraan haala kana daranuu hammeessa sodaa jedhuun tursiisaniiru. Liqiin waadaa galame kun barfachuun isaa piroojeektiiwwan misoomaa gurguddaa biyyattiin harkaa qabdu irratti dhiibbaa guddaa uuma jedha gabaasaan biizinesii BBC Afrikaa Charles Gitonga. Dhaabbilee liqaa Itoophiyaaf kennuuf waadaa seenanii tursiisan keessaa tokko baankii Ekspoortiif Impoortii Chaayinaati. Baankichi liqaa doolaara miiliyoona 339 waadaa gale gadi dhiisuu diduu ministeera maallaqaa Itoophiyaatti daayireektara walta'iinsa Chaayinaa ka ta'an obbo Damisuu Lammaa Rooyitersitti himaniiru. Liqaa Itoophiyaaf kennuuf waadaa galee ture ka tursiise baankii Ekspoortiif Impoortii Chaayinaa qofa miti. Dokumentiin ministeerichi waxabajjii darbe baase akka mul'isutti dhaabbilee fi biyyoonni liqeessan silaa hanga bitootessa darbeetti doolaara biiliyoona 11 gadi dhiisuu qabu turan. Qaama baankii addunyaa ka ta'e waldaan misoomaa idil addunyaa doolaara biiliyoona 3.3 waadaa gale gadi hin dhiisin jira. Ministeera maallaqaa Itoophiyaa akka jedhutti fandiin maallaqaa idil addunyaa IMF liqii doolaara biiliyoona 2.7 waadaa gale gadi hin dhiifne. Itoophiyaaf liqii guddaa ka kennitu Chaayinaan ammoo doolaara biiliyoona 1.4 gadi hin dhiisin jirti. Dhaabbileen liqii biroo liqaa kennuuf turan harka keessa qabatan baankii misoomaa Afrikaa fi baankileen daldalaa biroos jiru. Dhaabbilee fi biyyoonni liqeessan kunneen liqaa tursiisuun ijaarsa piroojeektoota misoomaa gurguddoo biyyattii liqaa alaa argamuun hojjetaman danquu mala yaaddoon jedhu jira. Qonni geejjibniif kominikeeshiniin akkasumas ijaarsawwan misooma bu'uuraa akka daandii gurguddaaf daandii baaburaa piroojeektoota biyyattiin liqaa alaatiin ijaaraa jirtudha. Piroojeektiiwwan kanaa fi kanneen biroof Itoophiyaan adoolessa bara 2020 hanga bitootessa bara 2021tti liqaa alaa doolaara miiliyoona 675 argatte. Hanga bitootessa darbeetti Itoophiyaan walumaa galatti liqaa alaa hin kaffalamin doolaara biiliyoona 29 ofirraa qabdi. Kunis oomisha waliigalaa yookiin GDP biyyattii keessaa dhibbeentaa 27 ka ta'udha. Gabaasa Hamza Hussein dhageenya dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa xumuramee boroo walitti deebinaa ammayyuu taanaan ture halkan gaarii.